Ayyena shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeenyaa galatu egaan kun saayitii kanas immoo wanta haaraa imo gadhiiseeti jira isinitti agarsiisuudhaaf qabaddeetti dhufe jechuudha. Egaan wanti imo gadhiise kun wanta baay'ee tokko nama fayyadudha, wanta baay'ee tokkos namatti toludha jechuudha daawwattoota. Egaan jalqabarratti imo gosa baay'eetu jira akkuma beektanii baay'een keenya imo gosa garaagaraadha kan inni fayyadamnu, garuu imoonni warri kun lamaan warra oriijinaala jechuudha. Keessumatti yuugaa imoon harka mirgaara jiru kuni kan kaampaaniin imo sirriimatti ofii isaa yeroo upgrade godhu kaampaanii imoodhaanii kan beekamtii qabudha jechuudha. Egaan imo inni karaa harka bitaa kun immoo imo beetaa kan jedhamee waamamu baay'een keessan kanatti ni fayyadamtu jechuudha daawwattoota. Egaan imo kana isa oriijinaala kana jechuudha. Linkii isaa viidiyoo jala isiniif kaa'etan jira. Kan qarshiidhaan bitamus jira jechuudha. Imoon kuni baay'een keessan kanaan dura ilaaltaniitu jirtu viidiyoo wayii isiniif gadhiiseetiin ture. Imoon kun kan qarshiidhaan bitamu ni jira waan ta'eef tola qarshii tokko malee kan argachuuti dandeessanii isiniif kaa'eetan jira. Faayidaan isaa wantoota baay'eedha. Yennaa bilbila namaaf bilbiltanii karaa imo kanaa fayyadamtanii jechuudha. Isin irratti hin ciccitu, keessumatti ijoollee biyya Dubaayiidhaa fi baay'ee tokko isin fayyada waan ta'eef imo kanaa buufadhaatti itti fayyadamaa. Viidiyoo kana jala linkii isaa isiniif kaa'eetan jiran isin jira hordoftoota. Egaani kuno hogaa imo waan haaraa gadhiisee jira isiniin jedheetiin jira jalqabaratti. Imo kuno gara Play Store keessanii dhuftaniitu jalqabaratti update godhachuuti qabdu. Warri updatein godhin jirtanii kuno imo beta keessanii update godhadhaan isiniin jira daawwattoota. Kanaaf update yennaa godhatanii wanta argattanii qabdu jechuudha. Akka update gootaniin keessa seentu jechuudha. Akka keessa seentaniin wanta haaraa ta'e ni argitu. Baay'een keessan egaa amma wanta haaraa isa kam jettanii yaaduutti ni maltuta. Kunooti gubbaa kanarraa explore kan jettu ni jirti jechuudha. Gubbaa kanarra akka imo keessa seentaniin explore kan jedhu ni jira waan ta'eef gara kanaatti ni dabartu jechuudha. Inna gara kanaatti achi as dabartanii kunoo isa kanadha jechuudha. Wanti haaraa new jedheetu isiniif dhufa. Jalqaba gaafa isiniif dhufu new jedhee isiniif dhufa. Antakkaa keessa seenee waan jiruuf bifa kanaatiin naaf dhufeeti jira jechuudha. Iddoo kanarraa group nerbii kan jedhu kana jira jechuudha. Wanti kun haaraadhaa durii hin jiru ture. Isa kana keessa innaa seentanii wantoota baay'eedhaaf isin fayyada kun. Inna amma fakkeenyaaf kanneen keessumatti chaanaalii banatanii hojii YouTube hojjetaa jirtan, Telegiraamii irra hojii garaagaraa hojjettan, gruupii garaagaraa kanneen barbaadan, gruupii barumsaa, gruupii wantoota garaagaraa barbaadan ni jirtu jechuudha. Isinii fi baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Sababni isaa gruupii barbaadan kamiin iyyuu sarchii godhatanii akkuma Facebook irraa, Telegiraamii irraa sarchii gootanii argachuutti dandeessan, asirraas barbaadatanii argachuutti ni dandeessu. Gara gruupii sanaatti dabalamuudhaan egaa barumsa garaagaraa irraa barachuutti ni dandeessu. Akkasumas immoo liinkii keessan illee gruupoota sana jala kaa'uudhaan namni viidiyoo keessan irraa akka isaan waa baratan godhachuutti ni dandeessu. Wanta barbaadan irratti fayyadamuutti ni dandeessu jechuudha. Egaa nama fakkeenyaaf as keessa yennaa seentanii gruupii garaagaraadha jechuudha kan jiru. Gruupii ofiisaatiin sarchii godheetu isiniif fida. As keessa seenuudhaan gruupii barbaadan kamitti dabalachuutti ni dandeessu. Gruupoolee hedduutu jira. Yoo as keessaa dhabdan immoo kunooti iddoo kanarraa neem iddoo jedhu kanarraa cuqaasuudhaan as keessa seenuudhaan sarchii godhachuutti ni dandeessu. Fakkeenyaaf ijoollee Oromoo yoon jedhee calma jettanii waan barbaadan sarchii hoogatanii isiniif dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoo jedhee man sarchii godheetiin jira jechuudha. Saniin booda Oromoo qofaa jedhee sarchii godhu wantoota chaanaalii Oromoodhaan babbanamanii jiran gruupii maqaa Oromoodhaan babbanamanii jiran hunda isaanii iddoo kanarra naaf fida. Kanan barbaadde filadhee keessa seenuudhaan egaa isaanitti dabalamuutii nan danda'a jechuudha. Kanaaf amma salphaamatti wanta barbaadan akka sarchii gootaniin gruupii baay'ee isiniif fida. Kunoo gruupii amma fakkeenyaaf gruupii kanatti dabalachuutii yoon barbaade gruupii kanarra al tokkootiif cuqaasuu qofaadha jechuudha. Kanaaf wanti gochuuti qabu gruupii kanarra al tokkootiif nan seena, saniin booda join naan jedha jechuudha iddoo kanarra. Kanaaf salphaatti gara gruupii kanaatti joinii ta'uutii nan danda'a jechuudha. Kanaaf egaa salphaadha jechuudha gara gruupii barbaadanitti dabalachuudhaaf egaa uumaa waa tokko waan isin cinquu hin qabu. Kunoo gruupiilee baay'ee itti daddabaladheetiin jiranillee baay'ee tokko waan na fayyadafan wanta kana isiniif qabadheetti dhufe gara gruupiitti dabalachuudhaan egaa wantoota garaagaraa dabarsuutii ni dandeessu. Gruupii sanarratti wantoota isin barbaachisan kamiin iyyuu irratti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa guyyaa irraa kanan isiniif qabadheetti dhufe wanti kana kan isin gargaaru kan isin fayyadu abdiin qaba jechuudha. Yeroo taanu keessa immoo barumsa kan biraan hanga deebiin agarrutti nagaan naaf turaa. Isinan jaalladhaa, isinan kabajaa. Like, share, comment kanneen subscribe hin goone immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Peace.